Ashama akkam jirtu hordoftoonni caaliitu bakka jirtanitti nagaa waaqasin yaa ta'u isiniin jecha warri chaanaala koo faaraa taatan subscribe gochuun maatii ta'an isiniin jedha. Hordoftoonni amantaa ortodoksii baga kabaja ayyaana waggaa ergamaan qulqulluu Gabri'eelitiin isin ga'e bakka jirtanitti Gabri'eel isin haa eegu isin haa gargaaru. Warreen biyya ambaa keessa jirtan nagaan gara biyya keessanitti isin haa galchu. Biyya keenyaaf jaalalaaf gammachuu nageenya nuuf haa buusu isiniin jechuu barbaada. Harame mudannoo koo guyyaa Gabri'eel bara 2008 isin taphachiisa uffatuma koo tokkosaa jechuudha. Bara 2008 ganamaan ka'een gara mana amantaa Gabri'eel Guftii jedhamtu kan magaalaa Tulluu Boolloo keessatti argamtu deemuufan ka'e. Yeroon ka'utti namoonni bukkee kootti gaggalan jiru hiriyoonni koo jechuudha. Isaan wajjin deemuuf kaane waan ta'eef isaan akka waan nyaatan yookiin dhugamu gurguran natti himanii anis gurguruu akka qabu natti himanii yeroo kanaan immoo ani wanta akkasii raawwadheen beeku mana amantaa keessatti kanaaf raawwachuus hin barbaadun jedhanii isaan garuu dirqamaan na amansiisanii akkana gurguruu qabu maa rakkoo akka hin qabaanne nama kabajuuf jecha wanti nuti goonu jira miti kabaja isaaniif jecha toleen jedhanii isaanis deemanii maallaa fidanii jooli juusii daa'imni dhugdu sana naa fidanii anillee jooli juusii baay'een jibban jaaladhu fidanii naa kennu tole jedheen bishaan jarikaana kootti baxabbate akkamittan baxabbate furdiseen akkuma naa ofii waan fayyadamanitti godhe bishaan duwwaallee gaariin jira gidduu keenyaa gaarii irratti nuuf fe'anii nama 5 taane deemna. Yeroo deemnu kana burcuqqoon yeroo barattuu ture dhaabbata fannoo diimaa keessa yeroon tajaajilu bitadhe yaadannoodhaaf hin qaba baay'ee bareeddi burcuqqoon kun sadanuu qabadheen deeme yeroo mana amantichaa bukkee ga'ee gadi bu'uuf jedhu burcuqqoon sun ishiin gidduu na jalaa cabdee jirti baay'ee nama rartes nanaares keessa kootti maaliif cabes gaafii natti ta'eera. Haa ta'u jedheetu nama rartuun gaa cabaa maalitti godhu darbadhee tanii dhiisee deema mana amantaa na seenee galateeffadheen bahee hojii koo jammare. Gabaan baay'ee natti baay'atu maaliif namoonni hojjetanii waan beekaniif bishaan godhanii bulbulu jooli juusii an furdiseen bulbulee gabaan narraa wallolti bishaan nan fixa ijoolleen dhattee waraabdee naa fiddi isaan keessa beeku naannawaa sanaan immoo baay'een beeku naa fidu iddoo bishaan waraabamuun hin beeku jooli juusii bitanii naa fidu nan bulbulaa oman gurguraa birriin harka baay'ate homaa hin beeku waan hin dhaqeef. Yeroo kanatti taabonni edaa bayeera naannaweera galeera taabonni anachuman jira jooli juusuman gurgura otuma gurguruu birriin koo naa baay'ataa dhufeena maaltu ta'a lolli ka'a galgala saatii 11 ta'eera lolli ka'a poolisoonni ni dhufanii namoota reebuu jammaranii anaanis ijoolleen ka'i bakka ga'i ka'i naan jedhanii innaan ol jedhee akkas ol ilaalu manna amantaa keessa namuu hin jiru manna amantaatu cuccufameera. Nan rifadhe baay'ee rifadhee taniin bakka ijoolleen baay'ee na sardite baay'ee ariitii kan hin danda'u waan ta'eef mi'a koo walitti qabadheen gaarii irratti naa fe'anii deemna. Gaarii kana kan yaabbanni namoota 5 nuti mucaan araasin reefujii alamaallee jirti hammatamtee jirti mushurraan heerumuudha jiini 2 waan akkasii ishee immoo torbee 2 waan akkasii jirti. Nama 5 taanee yaabbanne abbaa gaarii taanee kan taa'e amma manuma amantichaarraa xiqqoo achi siinqne dirreedha goodaa bachoo namni wallaalee hin jiru bachoo keessa randi hin jiru dirree maleedha. Ituma gaariin kun natsaa utum deemu gaarii bichaadha immoo biyyi sun hin beekamu kan beekamu gaarii qabu ituma deemu garaan jiruun fuudhee akkas jiru namoonni akkana jira akkanatti gadi nu galabbate na galabbaxuun naan argu Gabri'eel aadinanyi jedheen ture Gabri'eel aadinanyi Gabri'eel na oolchi jecha kana jechuu kun an beeka na jedheen kufu'e kanarraa jechuudha. Namni homaa hin taane gaariirraa kufanii akkas ta'an jechuun namoota tulfaachuu danda'a kuni qormaata. Ofii kooti waan ofii fideedha waan ta'eef jechuudha. Homaa hin taane isaan waan tokko nagaa isaaniiti. Ani garuu
daqiiqaa 30 waan ta'uuf lubbuu koo hin beeku. Lubbuun koo yoo gaafa duunu akkas taate lubbuun baay'ee ulfaata du'uun dhugaa rabbii. Yoo gaafa duunu akkas ta'e baay'ee ulfaata. Yookiin hin du'u yookiin natti hin deebitu yookiin hin jira fatanaa keessan ture. Akkuma ta'ettuu naan ol dammaqee of beeku fuulli koo dhiigaan uwwifameera harki koo na buqqa'eera. Ilaaddoon koo kun namni qaamaan na arge laasii koo hin jira mallattoon gaafa sana laasii koos mallattoon gaafa sana ni jira. Harka koo kanarra ni jira jilba koo kanarra ni jira bakka baay'ee jira mallattoon gaafa sana jechuudha. Bareeda anaaf naa ta'uun isaa. Innaa achi akkasumatti na kaasanii gara mana kootti na galchanii. Balleessa koo nan beekaa amaneera wantan godhee hin beekne raawwadhee waaqayyo immoo hin ariifatu akka keenyas mitiin waaqayyo immoo hin godhus hin jedhamu hin godha sirriitti raawwatu hojii isaanii beekaa waan manaa baay'ee dhiisee dogoggora koo kan hojjetan mataa kooti jechuudha. Nan fayyee yaa'u nan galateeffadhe yaa waaqayyo galata kee garuu balleessa koof naa dhiisi jedhee waaqayyo koon nan kadhadhe waaqayyo immoo akka keenya miti balleessa keenya nuuf dhiisa. Garuu inni guddaan balleessi nan hojjedhe ammas jira. Isaa sarara isinitti himu gaafa guyyaa isaa qaqqabeen isinitti hima gaaf sanarraan baranne hin dhiisne. Namni foon uffataan yeroo hundumaa ni dogoggora hojjeta jireenya isaa keessatti nama hundumaa guyyaa 10 booda guyyaa ganna ammas wantan hojjedhetu jira. Isa kanarra kunuma nama anaaf akka barumsa naa ta'uuf naatti agarsiifame ni guyyaa gaaf sana adda garuu isa guyyaa gaafa 10 booda guyyaa 10 kana booda guyyaa ganna ammas isinittan hima maal tokko ta'e itti fufe jechuudha. Ammas garuu yeroo baay'ee jireenya keenya keessatti namoota gammachiisuudhaaf jennee gaafti jireenya keenya balleessinu jira gaafti jireenya keenya hadheessinu ni jira. Nama iddoo sanatti qarshii sana barbaadee miti hojjechuu barbaadee miti jarri sun akkanatti hin mufanneefan tole isaaniin jechuun koo waanan hojjedhee hin beekne waan mana amantaa keessatti raawwadhee hin beekne gaaf sana tole jedhee isaaniin raawwachuun koo tollee lubbuun koo darbeera deemira gaaf sababa namni kan du'u sababa xiqqoodhani waan ta'eef ituman du'ellee nama gammachiisuuf jedheen du'a ture gaaf sana nama gammachiisuuf lubbuu koos qaba tureeyyuu nama gammachiisuuf jennee yeroo baay'ee wanta hin taane jireenya keenya irratti fiduun hedduu dogoggora isa guddaadha. Wantoota akkasii irratti keessattuu amantaa kanarratti bakka amantaa waan ta'eef nama gammachiisuu namaaf jennee wantoota garaagaraa raawwachuun gonkumaa nurraa hin eegamu. Isa baaneef sana qofa iddoo dhandhu sana maaliif akka dhandhu qofa beekutu nurra jira. Innaa Gabri'eel abbaan koo eegaan koo gargaaraan koo keessa na dabarseera. Ani Gabri'eel immoo baay'een itti amanaa. Gabri'eel waan hin jedhe tokko keessa hin deebi'u ani Gabri'eelin kakannaanii keessa hin deebi'u waan tokko jechuudha. Gabri'eel kaakni koosa dhuma Gabri'eel isa kanaadha. Gabri'eel innaa walcha bakka hundumatti jechuudha. Wantoota baay'ee keessa maqaa isaa waammadhee keessa darbeera. Wantoota baay'ee maqaa isaa waammadhee naaf guuteera. Kanaaf Gabri'eelin guyyaan Gabri'eelin anaaf adda jechuudha. Kan baay'ee Gabri'eel na hunda kan hin faarsuufis mana Gabri'eel keessattis kiristinnaa waan hin ka'eef mana Gabri'eel keessas deddeemaa waan hin tureef yeroo hunda Gabri'eel